Yoo yaa shamarra fuunee warroon YouTube keessaa nagaa keessanii an nagaa kooti warroon nan beekne ati na biraan isiniin jedha ibsaa naan jedhanii channel kiyya ibsaa apps jedhu kan ammoo haaraa waan taataniif subscribe gochuun gara maatii kiyyaatti dabalamaan isiniin jedha. Viidiyoon asii gadhiifamu tooraan akkasiin qaqqabuuf immoo mallattoo bukkeetti dhuftu tuquu hin dagatinaa kallattumaan gara barnoota keenyaarraatti. Barnoota keenyarraa keessatti waa'ee Pixartii fi Natural Photo Editorii kan lachuusaa Play Store irraa ni argattu salphaatti buufachuun itti fayyadamuu dandeessu. Suura keessan fata bifa miidhagaa ta'eetiin akkaataa ittiin miidhagfachuu dandeessan isinitti agarsiisaa. Dursa Pixartii keessa seennee meeqaayyuu soom kan jettu Pixartii kana fayyadamuu qabdu dirqama isiniin jedha. Isheetu baay'ee seeraan isiniif hojjeta. Kunoo as mallattoo da'uu sana erga tuuxanii kunoo gara kanaa isiniif fida. Gara kana keessaa immoo old photo kan jedhu kanarra filachuudhaan kan isiniin dhufe keessaa as keessaa kan barbaadan irra kaawwachuudhaan fakkeenyaaf kan kanan barbaade gadi deemee isinitti kan suura galaanaa barbaade suura galaanaa kutee isinitti agarsiiseen footoo kanaan immoo akkaataa ittiin bareechan waliin ilaala jechuudha. Obsaan na eegaa akka kunoo erga akkas godhee kunoo jala kanarraa mallattoo maqasii mul'attu kana kunoo ishiidhaan kat godheen isinitti agarsiisa. Kunoo parsan jedhee kunoo ni hedduu xinnoo obsaanii kana malees immoo Google irra seentanii background remove jettanii yoo galtan isinii fidannu websaayiticha keessaan suura keessan upload gochuudhaan irraa haqachuu dandeessu. Tokko immoo karaa KMS ta'ee Pixartii kanaan jechuudha. Kanaan akkasiin gadi buufatan gargaara keessanitti amma seefsinii ta'ee jira. Pixartii keessaa ni baatu jechuudha. Gara appilikeeshinii isa irra qabanneetti waliin imallaa jechuudha. Natural Photo Editor kan jedhudha. Gara kana appiin keenyarraa yeroo jalqabaatiif kunoo akka kanatti isiniif bana yookaan fuula kana fakkaatu Natural Photo Editor jedheet isiniif fidaa. Bifa ajaa'iba ta'een suura keessan edit godha. Seenee waliin ilaala. Kunoo kanatti bu'uu isinin barbaachisu isaan kana lamatti bu'uu isinin barbaachisu go kan jettu kunoo jala kanarra ishii qofa filattuu jechuudha. Akkuma gal kan jettu kana asiin filachuu ni dandeessu yoo barbaaddan photos kan jettu magaalaa rinyiin barbaade waan ta'eef kalaara keessaa kanaaf idduun barbaade kalaara keessaa immoo suura amma kana dura kan galaanaa kunoo yeroon suura isaarratti tuqe kunoo akka kanatti naaf fidaa jechuudha. Obsaanii hedduu kunoo akkattiin bal'ifachuu ni dandeessu, hiphisuu ni dandeessu, iddoo barbaadan irrallee bichaa kaawwachuu dandeessu. Kunoo edda akkattiin tolfatanii crop kan jettu kanarra tuttuu sanaan achi as gaggaragalchuu walgalabaxuudhaan adda addaa gochuu ni dandeessu. Crop godha akkanumatti hin filannoo akkanumatti godhe. Yoo background immoo baasuu barbaadan kunis background isiniif baasa. Kunoo kanaan xiqqeessaa kanatti dabala ishii kana ishii immoo jidduutti deebifachaa duubatti deebi'a. Burushii isaa bifa garaagaraa gochuudhaan fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Ilaalaa kunoo akkatti suura keessan waan barbaadan irra gochuu ni dandeessu. Burushiidhaan haquurra naan danda'a. Burush kan jettu kana tuqee kunoo akka kanatti
akkanattiin suura keessan miidhagfachuu ni dandeessu. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaatti naaf ta'aa isiniin jedha. Komentii jalatti immoo gaaffii na gaafachuu hin dagatinaa. YouTube chaanala kiyyaaf haaraa warra taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.